Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafirratti isiniif haa ta'u. Jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App. Har'aa barnoota hedduu isin gargaaruun isin qabadhee dhufe hanga dhumaatti na caqasaa viidiyoo kana immoo laayikii akkasumas sheerii waliif godhaa wal biraan gahan isin jedha. Kan nuti irra wajjin laallu daataa bilbila keenyaa akkamitti akka seefii godhannu. Sababiin isaa qaala'insa adda addaa hammaataa waan dhufeef daataa bilbila keenyaa akka gaarii seef godha yoo godhanne itti fayyadamne gaariidha jedhee waan yaadee fi akkasumas gaafii namoota hedduu kan ta'e bilbilli keenya daataa waan hojjechuu baate akkamitti hojjannaa akkamitti daataa hojjechiisna kan jedhu isin qabadhee dhufe tokkoon isaan isinitti agarsiisaa hanga dhumaatti na duukaa bu'aa viidiyoo kana laayikii akkasumas sabskiraayib gochuudhaan maatii YouTube channel Furtuu Appitti dabalamaan isin jedha. Siitingii kana sirreessuudhaaf gara siitingii bilbila keenyaa seennee yookiin siitingii bilbila keessanii irra seentanii waliin sirreessina. Kanaaf hanga dhumaatti na hordofaa isteeppiin ittiin isinitti agarsiisu kana tokkoon isaa hordoftan milkaa'aa taatu jechuudha sababii ani itti fayyadamee waan isinitti agarsiisaa jiruuf. Akka connection jedhutti kilikii gootanii gara keessaa gaafa seentan fuula kanaa isinii fida. Bilbilli kamiyyuu connection bakka jedhu qaba. Sanaan booda fuula kana isinii fida. Mobile network bakka jedhutti kilikii taasistu. Bakka mobile network jedhutti kilikii edda gootaniin booda jalqaba irratti kan isin close gochuu qabda yookiin cufuu qabdanii daataa roaming kan jedhu kana cufuu qabdu jechuudha yoo banaa ta'ee jiraate jechuudha. Kun daataan keessan yeroo kamillee akka inni lakkaa'u isin jala taasisaa waan ta'eef daataa isin jalaa fixa jechuudha. Kanaaf daataa roaming kan jedhu kana close gootanii jalaa baatu jechuudha. As jalaa isa kana sirreessitu. Inni lammaffaa isin sirreessuu qabdan immoo inni itti aanu yookiin inni lammaffaa irratti isin sirreessuu qabdanii akka bilbilli keessan daataa isin jalaa hin fixnee fi ultra data saving waan jedhamutu jira. Ultra data saving sana data save yookiin data saver kan jedhu namni hundi yeroo baay'ee ni fayyadama. Sun beekamaadha. Data save bakka dhumaatti kilikii gootanii yoo keessa seentan fuula kana isinii fida oonii gootu jechuudha. Tarni oonii gootu. Asumaan data saverii jalatti yookiin data save namni kamiyyuu fayyadamu jala isaatti aappota garaagaraatu jira. Isa bantaniin booda aappii list godhee isinii fida. Aappii kana isa kana aappiin akka inni yeroo hundumaa irra deddeebi'ee isin jalaa daataa keessan hin fixnee fi aappiiwwan kana batanii isaa daalachaa taa'utu irra jiraata jechuudha. Yoo biluu ta'ee jiraate kan biluu ta'ee jiru hunduma isaa ni cuftu. Yoo cuftan faayidaa isiniif qabaata jechuudha. Kanaaf kan isin kamiyyuu haa ta'u cufaa ta'utu irra jiraata jechuudha. Akkanatti daalachaa taa'uu qaba malee banaa ta'uu hin qabu. Yoo banaa ta'e daataa bilbila keessanii otoo isin hin argin isin jalaa fixa jechuudha. Kuni bilbilli keessan yeroo isin feesbuukii fayyadamtan yookiin immoo tiiktookii fayyadamtan zimmidhee aappiiwwanis kaanis aappiin isin hin agarre ofuma isaatiin akka daataa isin jalaa fixu waan taasisuuf tokkoon isaa irra tuxxanii kileessuu gootu yookiin cufaa gootu jechuudha. Kanaaf inni biraanii fi inni ijoon daataa seef isinii gochuuf isin gargaaru immoo ultra data saving waan jedhamutu jira. Ultra data savingiin neetworkii bakka jedhu kana jala yookiin daataa usage bakka jedhu kana jala isaarra jala kanarra ultra data saving jedhee jira jechuudha. Isarra kilikii gaafa gootanii akka kanatti isiniif bana. Aappiin otoo isin hin argin kun kan isin gargaaruuf inni ijoonsaa appilikeeshiniin otoo isin hin argin daataa isin jalaa fixu akka inni isin irraa dhaabbatuuf isin gargaara yoo banaa godhattanii jechuudha. Kanaaf iddoo oof kanarra kilikii gootanii gaafa isin bantan parmiishinii isaa tokkoon isaa akka kanatti isinitti agarsiisa yookiin immoo isiniif liist godha jechuudha. Parmiishinii isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf baakgiraawundii hin mul'anne yookiin aappiin isin hin agarre akka daataa isin jalaa hin fixneef isin gargaara. Dabalataanis immoo nootti jedhee wantoota hedduu akka kanatti liist isin godhee jira jechuudha. Isin dubbisuu dandeessu. Sababni isaa yeroo viidiyoo keenyaa waan dheeressuuf jechuudha. Kanaaf goda isaatii parmiishinii bakka biluu kanatti kilikii gootaniin booda tarni oon jettuuni. Tarni oonii irratti kilikii taasistanii tarni oon gootanii bantu jechuudha. Kana erga bantanii kaastanii jijjiirama guddaa argitu jechuudha daataa keessan irratti. Kanaan booda banaa gootanii keessaa baatu jechuudha. Kanaaf kun kan isin gargaaruu fi aappii bakka da'uu hin jiru kanatti aappileen garaagaraa jiraatuuf jiraachuu ibuu isaanii isinitti agarsiisa jechuudha. Asitti argitu yoo aappiin jiraate. Akkuma argitan gubbaa isaarraa erga isin kana bantanii kaasee ultra data saving mode jedhee jala isaatti gabaabsee isinii barreessa jechuudha. Wantoota baakgiraawundii isin hin agarre aappii duuba taa'ee daataa isin jalaa fixu akka inni kiloos ta'ee isinitti himaa jechuudha. Kanaaf hedduu isin gargaara kunillee waan hedduu isin fayyadudha. Kanallee kanatti banachuu qabdu jechuudha. Kana yoo ultra kana bantan hedduu daataan keessan baay'ee isiniif jijjiirama guddaa isin argitu jechuudha. Ofuma keessanii argitanii ragaa bahuu dandeessu. Kana hundumaa kan isinitti agarsiisu ofii koof waan itti fayyadamaa waan hin jiruuf jechuudha. Kan ofii koo itti fayyadamaa jiruudhaan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Akka inni jijjiirama guddaa qabu waan hin argeef. Gaafa isin kiloosii gootan fuula kana akka VPN jedhee fuula kana isinii fida. Garuu wantichi VPN miti jechuudha. Kanaaf kana keessaa baanee amma inni isinitti agarsiisu immoo
bilbilli keessan otoo qarshii keessaa qabdanuu otoo daataa qabdanuu yoo ofii isaatiif daataa irratti ol isinii baasuu dide konneeshinii sooshaal miidiyaa kamillee isiniif dalagu yoo baate yoo daataa isiniif hojjechuu dide akkamitti akka isin sirreeffattanan isinitti agarsiisa. Ofuma keessanii otoo ogeessa kan bira yoo hin geessin daataa isiniif hojjechuu dide fakkeenyaaf gaafa daataan banamee jira garuu daataan hojjetu bilbilli nama tokko akka sanaa jechuudha. Kun kan isin gargaaruu fi bilbilli keessan daataa hojjechuu yoo dide gara ogeessa kamii otoo hin geessin viidiyoo kana laaltanii salphaatti sirreeffachuu dandeessu. Kana sirreessuudhaaf isteeppiin jalqaba isin gochuu qabdan filaat moodii yookiin aayirpileen moodii irra keessu. Filaat moodii aayirpileen moodii bilbilli nama kamiiyyuu hin qaba. Yoo tokkoof irra keessanii irraa kaastu. Irra keessanii gaafa irraa kaastan daataa duraan hojjechuu yoo dide daataa isiniif hojjeta jechuudha. Isteeppi tokko isiniif ni sirrata. Kana gootu jechuudha mala inni jalqaba isin fayyadamtanii fi malli inni baay'ee salphaan. Idda filaat moodii irra keessanii yookiin immoo aayirpileen moodii irra keessanii jettaniin booda irraa kaastanii daataa keessan bantu yoo hojjete isiniif hojjeteera. Yoo hojjechuu baate immoo siitingiin isin sirreessuu qabdantu jira. Siitingii sirreessuu qabdantu jira. Akka kanatti filaat moodii irra keessu irraa kaastu sanaan booda daataa keessan cheekii gootu. Cheekii gootu jechuudha. Erga kanaan hojjechuu yoo baate garuu yoo daataan banamee kanaan hojjechuu filaat moodii gootanii hojjechuu dide gara siitingii bilbila keessanii erga deemtaniin booda yookiin gara siitingii bilbilaa bakka amma waliin ilaalaa turree erga deemtaniin booda waan sirreeffamuu qabu yookiin immoo waan achi sirreeffamuu qabutu jira. Kun namoota hedduu waan rakkisaa jiruu fi sirriitti xiyyeeffannaan akka isin hubattan barbaada. Ammas yookiin bakka konneeshin jedhutti tuttanii gara keessaa seentu yookiin immoo kana hundumayyuu dhaquudhaa yoo baattan bakka konneeshin jettanii gara keessaa seentan ammallee ni argattu jechuudha. Daataa yuuseejii jira jechuudha. Daataa yuuseejii irratti kilikii gootanii daataa fayyadamtan argitu. Garuu kana hundumaa bira dhaquu yoo baattan bakka sarchiin jirutti yookiin bakka mallattoon sarchiin jiru kanatti kilikii gootanii sarchi gootanii daataa jettanii sarchi gaafa gootan daataa bilbila keessan keessa isin fayyadamtan hundumasaa isinii fida jechuudha. Siitingii marra kallattiin seettanii deettaniin booda bakka sarchi aayikaniin jiru kanatti kilikii gootanii sarchi gootu. Maal jettanii sarchi gootu? Daataa jettanii sarchi gootu jechuudha. Jecha daataa jettu qofa gaafa itti barreessitan isinii fida jechuudha. Isinii fida yoo ta'uu baate immoo daataa waarniing jettanii barreessitu jechuudha. Daataa jettanii gaafa isin barreessitan akkanatti liist isinii godha jechuudha. Kun daataa isin bilbila keessan itti fayyadamtan hundumasaa of keessatti hammata. Kanaan booda bakka daataa waarniing jedhu amma daataawwan garaagaraatu jira jala jechuudha. Hedduutu jira jechuudha. Kan amma hojjenne iyyuu altiraa daataa seefingiin as jala jira. Daataa limiitiin as jala jira. Daataa waarniingiin as jala jira. Daataa waan jedhamu hunduu daataa seefingiin as jala jira jechuudha. Hundisaa as jala jira. Garuu isin daataa waarniingi kan jedhu barbaaddu jechuudha bilbila keessan keessaa. Daataa waarniingi kan jedhu. Daataa waarniingi kan jedhu barbaaddu jechuudha. Daataa waarniingi yookiin daataa waarniingi seet jedhee jiraachuu danda'a jechuudha. Kamiin haa jiraatu isin garuu daataa waarniingi barreeffama jettu barbaaddanii irratti kilikii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf seet daataa limiitiitu jira. Innis isin fayyada. Seet daataa limiitiin maal akka isin fayyadu isinitti himaa jechuudha xumurarra. Seet daataa waarniingi bakka jettu kanatti kilikii gootanii asitti yookiin seet daataa kan jettu kana yoo banaa ta'ate cuftanii hojjechuuf jechuu isuusaa cheekii gootu yookiin immoo seet daataa iddoo jedhu kanatti kilikii gootanii barreessitu jechuudha irratti hanga barbaadan. Hanga barbaadan irratti barreessitu yookaan immoo guutummaasaa kiloos gootanii keessaa baatu jechuudha dhiistu jechuudha. Isa banaa ta'ee jiru yoo banaa ta'ee jiraate. Yoo banaa ta'ee hin jiru ta'ate immoo bantanii ilaaltu jechuudha. Meegaabaaytii meeqarra akka jiru daataa waarniingi. Fakkeenyaaf kun 2GB irra jira. 2GB irra inni jiru kun ani 2GB ol yoon fayyadame fakkeenyaaf daataa waarniingi kiyya 15.6GB dha. Garuu 2GB irra jira taanaan daataan kiyya gonkumaan hojjetu. Bilbilli kiyya daataan hojjechuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa waarniingiin isaa 2GB waan ta'eef. Kana gara teeraabaayitiitti namoonni waayifaa sarara waayifaa adda addaa bilbila keessan keessa keessanii fayyadamtan unlimited daataa warri fayyadamtanii sirriitti daataa waarniingi seetii kana ol guddisuu qabdu jechuudha. Hanga teeraabaayiti tokkotti ol baasuu qabdu jechuudha. Kanaaf kana ol baasuuf immoo seet daataa waarniingi bakka iddoo kanatti kilikii gootanii barreessitu asitti. Kana gaafa barreessitan seet daataa waarniingi iddoo itti kilikii gootaniin booda seet daataa limiitii fi seet daataa waarniingi wal bira jira. Seet daataa limiitii waarniingi irratti kilikii gootanii erga bantaniin booda bakka daataa waarniingi jedhu kanatti kilikii taasistaniin booda ni barreessitu. Irratti lakkoofsaan yookiin lakkoofsa barreessitu jechuudha. Lakkoofsi hin barreessitan immoo giigaabaaytii guddaa ta'utu irra jiraata. Giigaabaaytii guddaa ta'utu irra jiraata. Gaafa irratti kilikii gootan kanatti fuula kana isinii fida daataa waarniingi jedhee giigaabaaytii meegaabaaytii qaba. Isin garuu tokko gootanii 0 hedduu tarreetan hanga
1,100 gootanii seef yoo gootan 1 teeraabaaytii ta'a. Yoo guddate 1 teeraabaaytii ta'a jechuudha. 1 teeraabaaytii jechuun baay'ee guddaa waan ta'eef warniingiin sun guutummaatti isinirraa ka'a jechuudha. Yookiin halluu diimaa kan inni agarsiisee isin hojjechuu didu hunduu isinii ka'a, isiniif sirrata jechuudha. Daataan keessan hojjechuu jalqaba. Bantanii ilaaltu. Inni xumura irratti isinitti agarsiisu immoo fakkeenyaaf meegaabaaytii bitattanii yookiin bilbila keessaa maallaqa qabaattanii gartokkoo isaatiin meegaabaaytii bitattanii sana isin jalaa xumuree yeroo inni isin irratti cufu jira jechuudha. Yeroo inni birrii keessan fixee birriitti darbu jira. Kan ammoo hir'isuudhaaf bakka daataa limiiti jedhutti kilikii gootanii daataa hanga bitattan sana asirratti barreessitu. Fakkeenyaaf 200 bitadhe 200 jedhan barreessa. 200 jettanii barreessitu jechuudha. Daataa hanga bitattan fakkeenyaaf daataa meegaabaaytii 200 bitattan taanaan bakka daataa limiit jedhu kanatti yookiin seet daataa limiit jedhu kanatti edda bantaniin booda biluu gootaniin booda edda kanatti fuuldura isaatii akeekanii jiru xuxxanii bantaniin booda barreeffama lakkoofsan irratti barreessitu jechuudha. Maal barreessitu bakka daataa limiit kanatti daataa bitattan sana fakkeenyaaf meegaabaaytii 2 yoo bittan meegaabaaytii 2 jettanii barreessitu yoo 200 bitattan yoo giigaabaaytii 2 bitattan hanga bitattan sana erga xumureen booda ni dhaabata malee bilbilli keessan itti darbee maallaqa isin bilbila keessaa qabdan isin jalaa fixuu hin danda'u jechuudha. Kunillee akka kanatti isin fayyada. Maloota kana lamaan akka gaariitti yoo fayyadamtan milkaa'aa taatu rakkina inni isin rakkisuudhaas yeroo sirrii argattu jedhee yaada. Itti gargaaramaa viidiyoo kana immoo obboloota keessaniif sheer godhaa. Obboloonni haaraan sabiskiraayib gochuun maatii kanatti dabalama nagaan naatu.